Namoonni baay'een dhukkuba garachaa yookaan gaastiraayitasiidhaaf ni saaxilamu. Keessattuu yeroo soomaa. Garuu dhukkuba kana ofirraa ittisuu akkasumas salphaatti yaaluun ni danda'ama. Akkam jirtu? Sagantaa keenya har'aa irratti dhukkubni garachaa maali? Mallattoo qorannoowwan taasifaman dhibee kana yaaluudhaaf wantoota godhamuu qaban umarrattis dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu bal'inaan in ilaalla. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share gochuu keessan hin dagatinaa. Kallattiidhaan kara qabxiititti yaaceen. Gaastiraayitiis yoo jennu uwwisni garachaa sababa adda addaatiin yoo miidhamu kan dhufudha. Kunis baakteeriyaadhaan yookaan asiidii toora san jiruun yoo akka malee miidhamedha. Risk faaktarii yookaan sababoota dhukkuba garachaatiif saaxilan yaa ilaallu. Baakteeriyaa kan akka H.pylori qoricha dhibee wayyeessuudhaaf fudhatamu painkiller kan jedhaman namoota umriin isaanii guddaa ta'e uwwisni garachaa isaanii haphii waan ta'eef salphaatti baakteeriyaafis ta'e asiidiidhaan miidhamuu waan danda'aniif. Inni biraa namoota alkoolii akka malee fayyadaman, namoota cinqii baay'isan, qoricha yeroo dheeraadhaaf kan fudhatan, fakkeenyaaf dhukkubsattoota kaansarii qaban, kunniin namoota dhukkuba gaastiraayitasiitiif salphaatti saaxilamuu danda'anidha. Inni biraa soorata kan akka cooma baay'ee qabu, qibaatii baay'ee qabu, soorata nama guban yookaan spicy food kan jennu lallaafaa alkoolii guddaa qaban dhukkuba gaastiraayitasiitiif saaxiluu danda'u. Mallattoo dhukkuba gaastiraayitasii yoo ilaallu namoota baay'ee irratti mallattoon kan hin mul'anne ta'us namoota tokko irratti fedhii nyaataa dhabuu, ol shoomuu, haqqisuu, dhukkubbii garaa yoo baay'ee irra ture immoo haqqee dhiigaan makate, gatteessuma dhiigaan makate irratti mul'ata. Dhibeen kun baay'ee yoo irra ture peeptik alsarii akkasumas stomach tumoriidhaaf saaxilamuu danda'u. Peeptik alsarii yoo jennu garaachi akka malee madaa'uu danda'a akkasumas kaansarii garachaatiif saaxilamuu danda'u jechuudha. Qorannoowwan dhukkuba kana yaaluudhaaf taasifaman yoo ilaallu fakkeenyaaf H.pylori ilaaluudhaaf stool examinationii fayyadamuun ilaaluun ni danda'ama. Akkasumas qorannoo dhiigaa garaagaraa ni hojjetama. Fakkeenyaaf hanqina dhiigaa sababa baakteeriyaatiin yookaan immoo sababa garaachi madaa'uudhaan dhiigni baay'een kan gannamu yoo ta'e hanqina dhiigaatiif saaxilamuu waan danda'aniif kana ilaaluudhaaf CBC ni hojjetama. Dabalataanis sirnoonni qaamaa adda addaa miidhamuu waan danda'aniif liver function testii fi renal function testiin ni hojjetama. Inni biraa laaboraatoorii tokko keessatti bridge test yookaan urine testii H.pylori ilaaluudhaaf ni fayyadamu. Inni biraa ogeessa kanaallee ji'een kan laalamu upper GIT endoscopiidha. Kunis garaachi madaa'ee moo hin madoofne, garaachi kaansarii qabamuu hin qabu kan jedhu kan ittiin ilaalanidha. Kara yaalii yookaan dhukkuba kana yaaluudhaaf taasifamutti yoo tarru tiriitmentii qoricha fudhachuu keenyaan dura soorata gaastiraayitasiidhaaf saaxilan irraa of eeguudhaan akkasumas soorata dhukkuba garachaa naman saaxilee fayyadamuun hanga tokko ofirraa ittisuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf soorataan akka baaqelaa, boloqqee, hanqaaquu, qurxummii, fuduraa kan fakkaatan fayyadamuudhaan hanga tokko dhibee kanarraa of ittisuun ni danda'ama. Garuu dhibeen kun akka malee kan nama rakkisu yoo ta'e tokko combination antibiotics ni kennama. Kunis namni kun baakteeriyaa H.pyloriitiin yoo kan qabame ta'e baakteeriyaa kana yaaluudhaaf combination antibiotics ni kennama. Inni biraa asiidiin toora san jiru to'achuudhaaf kan akka omeprazolii akkasumas anti-acid kan jedhaman kan akka magnesium trisulfate kan fakkaatan kennuudhaan asiidii toora san jiru akka sirraa gochuu ni danda'ama. Dhukkuba kana ofirraa ittisuun guutumaan guututti kan hin danda'amne ta'us haga tokko hir'isuun ni danda'ama. Kunis qulqullina dhuunfaa fi naannoo eeguudhaan infekshinii H.pylori irraa of ittisuun ni danda'ama. Akkasumas soorata asiidii qaama keenyaa dabaluu danda'an irraa of eeguudhaan haga tokko ofirraa ittisuun ni danda'ama. Tole, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo birootiin haga walitti deebinutti nagayaan.